Hermiin bakka isheen jirtu hanga yoona kana adda baafamee hin jiru jechuudha. Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurriituu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kana faaraa taatan like subscribe gochuu anna jajjabeessaa jechuudha. Egaa gidduu kana Hermeellaan baddee jirti jedhamaa jira. Abrish akkuma beekamu viidiyoo isaanii irratti Efreemii fi Ruutaadhaanii waame fida jechaa ture jechuudha. Efreem aktii inni agarsiisu xiqqoo ishee nama shakkisiisa jechuudha. Hin kolfa waan ta'eef akka waan inni okseetti akan Abrahaam fudhate jechuudha. Ani hin beeku garuu rabbitu beeka waan hundumasaa. Gini Ruutaan waan mucaa kana oksite miti. Hermeelaadhaan waan oksite miti. Maaliif utuu oksitee jiraatte akka kanatti as baatee ija jabaatteen dubbattu jechuudha. Gin saalanaa keessa harka hin qabdu jedhee yaada. Mee hordoftoota kiyyaaf sin maal jettu? Ruutiyyee በጣም ታዛዝናለች. Ugumadha anaan baay'ee na haasa'siisti maaliif yoo jettan kunis yoo ta'e sunis yoo ta'e ishumatu maqaa kaafamaa jechuudha. Amma yeroo amma nagaa buusanii jiru. Maaliif Abrahaam Ruutaa fi Efreemiin xaraxare? Maaliif? Nama baay'eetu isaan jibba waan ta'eef Ruutaa fi Efreem qofaa miti kan isaan jibbu jechuudha. Even hordoftoota keessaa yoo kan isaan jibbu baay'eedha. Kanaaf maaliif isaan bichaan xaraxare Abrahaam? Sababuma wallolanii fi'a. Kana dura sababa wallolanii fi'a. Bichaa kabbaadidha. Maybe ani garuu akka kootti Hermeellaan ofishee beekaa oggachuu dandeessi. Sababni isaa gidduu kana Abrish Ruutiyyee faana yeroo wal argu miira gaalii keessan jiru mana ufuu yeroo dhufu na cannaqa waan je'eef maybe mucayyoon kun kana artee ofishee of oksuu dandeessi je'ee yaada. Maybe immoo egaa akkuma jedhamu Ruutaanis immoo oksiteetti ta'uu danda'a. Efreem wajjiniin hin beekamu. Garuu immoo ta'u oksitee akka kana difratiin argattu dubbachuuf jedhee yaada. Bicha rabbi nageenyaan mucayyoo sana haa argamsiisu. Hordoftoota kiyya yaadni koo kan koo kana fakkaata kan keessa yaadni keessa maal fakkaata mee koomenti jalatti barreessaa. Ruutiyyee የኔ ውድ የኔ ቆንጆ ደግሞ ስታምር በጣም ነው የምታምረው። እውነት እኔ እሷን በጣም ነው የምወዳት። ሄርሜላ ነጋዮታቴ በከ ጅርቱት ጋሪያ ገሩሞ እንደገፉ ሄርሜላ ዳኒ ጅቹዳኒ